Hayyee daawwattoota keenya akkuma beekamu ammas namoota kaka'umsa hojii isinitti horuu danda'an hedduu qabanne akkuma dhiyaan har'as keessummaa addaa qabadhee dhiyaadheen jira. Keessummaan koo Oroliyaanaa Daani'el jedhama. Nabukeetti argama. Akkuma beektaniin kitaaba Ihim jedhamuudha kan inni beekamu. Mee isaa wajjiniin akkamittiin jiruuf jireenya kana keessatti kitaaba akkasii barreessee ga'umsa akkasiirra akka ga'e haasofna. Kanaafuu nu duukaa turtii gaarii qabaadha. Hayyee Oroliyaanaa. Bagana gaan dhufte. Bagana gaan heddani waan naaf hirtaniif immoo baay'inatti toleera. Galatooma. Nuunis waamicha keenya kabajee gatii dhufneef baay'ee galatoomi siin jenneerra. Oroliyaanaan mee ofiif sii jalqabe. Keessumaa hiika maqaa keerraa kaasiiti. Egaa iddoo garaa garaatti dubbadheera. Oroliyaanaa jechuun Oromoo ol yaanaa, ol deemna, ol guddanna akka jechuuti. Egaa inni suni wanta jedheef sababa mataa kootiin qaba yeroo sana boodarree egaa maqaan sun sooshaal miidiyaa irratti ittiin barreessuudhaaf jedhee inni fayyadamaa ture. Boodarree egaa maqaa makuu kan barreeffama ta'ee itti dhufaa jee kan inni jiru garuu maqaan koo hojii maqaa biraadha gaarummaa jedhama maqaan koo inni sunis maqaa itti saalfatan miti yeroo tokko tokko maqaa kanatti jijjiirrattu maqaan kee yeroo maqaa biraa ta'uudha. Inkoo garuu inni sunis maqaa jaarsaati. Bareeda. Akkuma sana jechuudha. Barreessaadha. Hojii dhuunfaa immoo akkasuma nan hojjedha. Hojii biraa jechuudha. Ogummaan ittiin eebbifameen veterinarii meedisinii naan eebbifamee isaanis nan hojjedha. Ammoo egaa FM Finfinnee irraati hojii sagantaa raadiyoo qophii bashannanaa Ihimiin nan qaba. Gara hojii beeksisaatti kan TV fi kan raadiyoottis egaa dhufaan jira hojiiwwan 2-3 hojjedheera ammaaf egaa. Baay'ee gaarii. Oroliyaanaa fayyadamu moo gaarummaa fayyadamu? Oroliyaanaa fayyadami gaarummaa yoo itti eenyudha siin jechuu danda'a. Dhugaadha. Anis kanuma hin beekan. Hayyee Oroliyaanaan eessatti dhalate? Eessatti guddate? Maatii akkamii keessa ture? Haalli barumsaa isaa maal ture? Yeroo ijoollee turte kaasee ture barreeffama barreessuuf kanatti barbaadaa turte moo yeroo matee geessee wayii? Egaa gaaffiin kee fuula nama kutaa bakka jennu itti roobsite. Ani egaa Wallagga Lixaa Gimbiitti kanan dhaladhe. Gara iddoo biraattis egaa maatii wajjin iddoo gara naannoo Wallagga Bahaa keessas immoo iddoo bareedaa iddoo jedhamu tokkotti misooma qonnaa bareedaa iddoo jedhamu tokko naannoo sanas jiraataa turreerra. Wallagga achumatti dhaladhee guddadhee yuunivarsiitii immoo Jimmaatti baradhe yuunivarsiitii Jimmaa. Boodee egaa hojiidhaan immoo Bishooftuu Harar ammoo egaa Buraayyuudhaan hojjetaa jira jechuudha. As deebiteetta jechuudha. As deebi'eera. Akkamii barreeffama kana durumaan kaastee feetamoo yeroo ta'e kaastee jalqabde? Barreeffama maatiin koo egaa hojjetaa mootummaadha lamaanuu maatii baratanidha. Akaakamti koollee jechuun abbaa kooti. Harmee koo wajjin kan inni barumsa xumure iyyuu amma 12 jechuudha. Maatiin dubbisu keessaati kanan ba'ee kitaabota garaa garaa jiru mana keenya keessumaayyuu kitaabota afaan Oromoo muraasadha. Kitaabota Amaariffaa baay'atu mana keenya. Egaan yeroo wantoota sana ilaalaa turetti akkan kitaaba dubbisuudhaaf fedhiin horadhe garuu barreessuu wanti jedhamu na keessan turre barreessuun danda'amaa waan jedhu iyyuu hin beekun ture yeroo sana namooti barreessan namootuma mootummaan iyyameef qofaatu barreessamoo akkami wanti jedhamu gatii jiruuf isaa sana dubbisaan guddadhe boodarra garuu gaafa ni kutaa 11-12 ga'u barsiisaan keenya tokko kitaaba obbo Dhaabaa Wayyeessaa Gurraacha Abbayyaa jedhu barsiisaa Galaanaa jedhama afaan Oromoo barsiisa dubbisaa fixaanuun jedhe taatii kottaa jedhee guyyaa 3 waan akkasii nuuf kenne mana barumsaa laayibrarii mana barumsaa keessa kitaabi sun muraasa duwwaa gatii turee fi irratti ol caccabsee kitaaba sana akkuma sanatti hundumti keenya dubbisnee fixnee bakka kana booddee barreessuun qaba jedhee murteesse asuma yeroo sana barreesse baay'ee nama kufalchiisa namatti gadi hin baafne. Aga waggaa darbeetti naannoo waggaa 11 waan akkasiidhaaf na duukaa turte barreeffamni suni sanumarraan egaa eegaleen yuunivarsiitii seenee itti fufee jechuudha. Kanaafiyyuu ijoollummaatti kaasee si bukkee ture jechuudha. Dubbisuun hundee isaanitti fakkaata barreessuu kanaaf. Wanti ulfaataan iyyuu dubbisuudha. Tun dubbisiin nan barreessaan yaabijuudha. Galatoomii. Mee namoonni baay'een barreessuu kan barbaadan jiru. Namoonni gara barreeffamaa garuu barbaadan jiru. So challenge yookiinis immoo mudannoon hedduun immoo nama mudata barreessuuf dubbisuu keessatti sana akkam gooteedha kanatti dabarte. Tokkoffaa anamma mudannoo cimaan sakaallaan na mudateera jechuun danda'an wanti na mudate barreeffama keessatti jira jedhee yaadu sababiin isaa
Sooshaal miidiyaa irratti baay'ee barreessaa gatiin tureef uummatis sooshaal miidiyaa sana irratti gatii na beekuuf barreeffama bifa haaraatiin ogbarruu Oromoo keessatti hin beekamneen gatiin dhufeef wantooti sun karaa naa qixeessuu danda'aniiru. Garuu yeroo eebba kitaaba kooti wanti hin dubbadde tokko jira. Gufuu warrooti kan nuuf rukutamaniin nuti immoo akka nuyi haala gaariidhaan barreessinu ta'eera. Amma fakkeenyaaf warroota akka Toleeraa Fiqiruu fa'aa Obbo Isaayyaas Hordofaa fa'aa Obbo barreessaa kitaaba Burreen bifa tokko miti jedhan Obbo maqaan isaanii naa dhufuu hin dandeenye. Isaan amma Obbo Gaaddisaa Birruu barreessaa kitaaba Obbo Gaaddisaa Birruu fa'aa yeroo ilaaltu isaan bu'aa bahii guddaa keessadha kan isaan darbanii dhufan. Isaan gufuu isaan rukuttiin nu rukutaman sun isaan yeroo isaan rukutaman gufuun sun nuuf ka'aati kan inni adeeme. Kana booddee karaa sanarra deemaa dhufne waan ta'eef awwaan tokko mudaa nama naga'u na mudatee redee yaadu garuu siyaasii yeroo sana ture barreeffama keessatti maqaa makoyyuu jijjiiruudhaaf kan nageesse sana dhagaa akka wanta isaan nan beeknetti isaan illee lafate jirtu hundumaayyuu beeku. Jajaminaan yeroo akka sanatti hin barreessinu akka sanatti mootummaa qeeqnu barreeffamni sun uummata bira gaafa ga'u uummati si baraa dhufe. Na baraa dhufe kitaaba sana gaafan qabadhee dhiyaadhu egaa isaantu ediit gochaa ture uummatumatu ediit gochaa ture bifa salphaadhaan uummata bira ga'uu danda'e waan ta'eef sakaallaan na mudate hin jiru garuu sakaallaa guddaan kitaaba barreessuu keessa jiru maa inni dubbisu. Namni dubbisu mo'ate kitaaba barreessuun baay'ee salphaadha. Baay'ee gaarii. Kanaafiyyuu gufuu nuun nu qabatu hin jiru jarri kan rukutamaniiru an gufuun nan qabanne yoo jette jarri si booddeedhaan dhufan immoo haadhuma isaa dirreema irra fiiguu jechuudha. Sirriitti fiiguu danda'u. Sababiin isaa maa inni amma uummati keenya amma wantoota calaluu sadarkaa calaluu irratti adeemaa jira. Callee deema kitaaba uummati itti fidde hundasaa sirkaan fudhatu. Aadaan dubbisuu uummata keenyaa yeroo baay'ee namooti qeeqan jiru. An namoota qeeqan sana miti. Sababiin isaa kitaaba koo irratti argeera waan ta'eef. Kitaaba tokkuma 12,500 akka sanatti gurguruu dandeenyeerra amma beekutti jechuudha. Kana kan ta'e maaliifidha? Piroomooshinii sirriitti hojjetamee kitaabi sun jaallatamee uummata bira gatii piroomooshinii hojjetameef utuu hin taane kitaabi sun yeroo isaan bira gahu gatii jaallataniif wal affeeranii wal harkaa fuudhanii gatii dubbisaniif. Ammayyuu kitaabi sun nama muraasa bira nama 12,000 jechuun baay'ee xinnoodha. Kitaaba afaan Oromootiyyuu baay'ateyyuu malee jechuudha. Kanaafiyyuu jalqaba kitaaba gaarii barreessuu danda'uu qabu. Beeksifachuu danda'uu qabu. Akka danda'aniin ani namatti dhaqeen ofii koo baadhee dubbisi kitaaba gaariidha ittiin jechaan ture ofii koo jechuudha. Sababiin isaa uummati gatii amalee natti toreef jechuudha. Kanaafiyyuu gufuutu na fuuldura jira. Amma wanti nama rakkisu tokko jiru. Amma wantoota ulfaatoo ta'an isa duriirra wanti addatti nama mudatan jiru. Isa sana sodaattee mana teessa ta'ee jennaani beekamtii namootaa dhaba jettee yaadda taanaan hin barreessitu. Garuu wanti barbaade haa dhufu sana keessa jiru kana baasuun qaba jettee yaadda ta'ee jennaan kitaaba barreessuun baay'ee salphaadha. Gufuu sanas immoo mo'uun ni danda'ama. Dhugaadha ni danda'amu. Himmiin mata durii masaarraa kaasee waan nama dinqoodha. Waama wayii dinqisiifattee wanti itti fakkaata. Isuma jechuudha. Isuma nama jedhee. Hayyee maaltu si dinqee maalidha? Maal qabateetu jira kitaabi kun maal dinqisiifattee tura kanatti barreessuutti kaatee? Akka kanaa immoo mata duriin akka kanaa hin baramne. Mata durii akka kanaa barreessuutiif akkamittiin? Ani egaa sitti hundeen koo uummatadha jechuun uummati keenya illee uummata yeroon siin jedhu fayyadamtoota feesbuukii siin jechuu kooti. Egaa uummati feesbuukii irra jiru muraasa ta'uyyuu hordoftooti koo feesbuukii irra jiran waan isaan barbaadan gatiin argeef waan isaan jaallatan sana gatiin bareeffan bifa sanaan barreessuu jalqabe. Kitaaba kanarratti Orooliyaanaa Wiingariin yeroon barreessu hin jaallatanii barreeffama akka kanaa afaan Oromoo keessa jira waan akkasii gaafachuu jalqaban bakka kana booda ani asoosama barreessuu hin qabu. Kitaabuma gosa akkasii kanan itti fufuu qaba jedheen barreessuutti ka'e walitti fufiinsaan jechuudha. Gaafa walitti fufiinsaan barreessuutti ka'u uummati jaallachuutti ka'e. Anis waltajjii garaagaraa irratti dhiyeessuuttan ka'e barruulee garaagaraa irratti barreessuutti gaafan ka'u uummati wanta sana jaallachuun isaa sun akka itti fufuudha kan inni taasise. Amma mata dureen jedhu sun mataan isaa yeroo jettu yookaan dinqisiifachuudha yookaan gaddas ta'uu danda'a. Wanti yeroo dinqisiifattu jetta yeroo gadditus jetta. Mata dureen jedhu sun mataan isaa bu'aa bahiiwwan sana lamaanii kan inni of keessaati qabatee jiru fuulota sana lamaan jechuudha. Fuula gurraachaa fuula adii sana jechuudha. Isa sanan keessatti fayyadamuu danda'e garuu bu'aa bahii Oromoon amman dhaladhee arge keessatti arge sana keessa yoo fiigoo kanan arge kanan dhaga'e rakkinoota nuti
dabarsaa turre. Waa'een ibsaa dhabuu mataansa. Waa'een bishaan dhabuu. Waa'een karaa. Waa'een qabsoo keessatti waa'een filannoo. Filannoo mataansa. Qabsoo keessatti wantooti nu mudatan kamiyyuu waa'een gootota keenyaas seenaadhaan namooti na caccaalan baay'een barreessaniiru. Angarusuma sanan bifa qoosaatiin qabadhee dhufe qabiyyeensa kanumadha. Baay'ee namatti tola. Oroliyaanaan kitaaba kanaan alatti kitaaba kan biraa kan barreesse qaba. Yoom ture? Inni sun baay'ee tureera. Egaa bara 2014 natti fakkaata akka lakkoofsa Awurooppaatti kan nuti barreessine gumii dagaagina aadaa fi seenaa afaan Oromoo kan Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti hirmaadhaan ture. Achi keessattitu guboo mata duree jedhuun barreessine guboo seenaa fi aadaati kitaabichi seenaa goototaa fi aadaa galee Oromiyaa keessa jiran aadaa fuudhaa fi heerumaa aadaa nyaataa akkasumas immoo seenaa goototaa walitti qabnee barreessine bara sana kitaabi sun egaa kitaaba baay'ee xinnoodha gara kitaaba 1,000 kitaaba 2,000 maxxansiifne kan raabsame kitaaba 1,000dha Bodarajjii Garafaa biratti maxxansiifne egaa yeroon sun namootis nun beekanii nutis raabsuudhaaf humna hin qabnu waa'een kitaaba dubbisuu keenya baay'ee rakkoon jira ture kitaaba nama biraan ga'uun ulfaataadha kitaaba wajjin hidhamta yeroo sana kitaaba afaan Oromoo wajjin irreecha fuutee hidhattee jennaan duukaa hidhamuun jira duukaa reebamuun jira inni sun dhiibbaa garaa garaatu ture yeroo sana waan ta'eef agas mara raabsamuu hin dandeenye carraan kitaabi sun garuu carraa guddaa naaf uumeera. Tokkoffaa kata barreeffamaa barreerra lammaffaa Hacaaluu Hundeessaa wajjin jalqaba kan nuti itti ol barree Galaanaa Gaaromsaa fa'aa wajjin kan nuti itti ol barree yeroo sanadha kitaaba sana agammaatti wanti yeroo hundumaayyuu dubbadhu waa'ee Hacaaluu wajjin wal qabsiisee kitaaba sana kitaaba baay'een irraa biteetu weelliftooti warri shubbisan kun jiru saduukaa kan dhufan magaalaa Aggaaroo guyyaa bunaa kabajuu dhufanii silaan dubbistan yoo qabaattiin jedheetu kitaaba sana harkaa bitee itti raabsa ture Galaanaa Gaaromsaatu itti laate maal jedhee Hacaaluun warra artistiin tokko kan maqaasaa dha'uun barbaanne Galaanaa fi Hacaaluun narraa bite Galaanaa Hacaaluu fi Abbush kan narraa bite artistiin kan biraan tokko taa'e akkam gaariidha kitaabicha jennaan isa kamiin dubbistee beektu kitaaba gaafatta kitaaba afaan Oromoon barreeffame kamuu gaariidhaan jedhamu afaan Oromoodha jedhameeti kan inni bitamu jedhee kitaaba sana nurkaa bitee sana booddee wal barreegaa Hacaaluu wajjin Galaanaa wajjinis jechuudha. Carraa sana naa uumeera kitaaba sanaan egaa kan nuti jalqabne uummata bira garuu bal'inaan hin geenye. Carraa guddaadha. Callisee gaafan si dhaggeeffadhu kitaaba kana takkaa'umatti miti kanatti irra buutee barreessuu jalqabde. Maatii keessa hidhannoon dubbisaa jira. Achi booddee immoo bara 2014 naantitti hin dogoggorre. Yeroo sanas barreeffamaatti barreessite namoota duukaa walitti dhuftee ni jiraata. Achi booddees sooshaal miidiyaa irratti wantoota itti barreessaa turte ni jiraata. Achi booddeedha kan atas geesse. Kanaafiyyuu takkaattoon dhalate osoo hin taane achi dhufa qabaa jechuu barbaadeen. Mee namoonni baay'een fuula kee beekan ta'uu danda'a. Sagalee kee qofaatiin FM irratti namoonni si beekan jiraachuu danda'u. Isa irratti maal hojjechaa jirta? Wanta haaraa maalidha? Warra sin beekneef immoo warra fuula kee qofaa beekaniif immoo sagaleetiinis akka jirtu akka dubbattuuf. FM irratti egaa amma yeroo tokko maal taana waan tokko jalqabna sana booddee wanta sanaan gammannee matu dhaabna. Amma kitaabi kun baay'ee raabsameera namni kitaaba kana hin beekne nama muraasadha Oromoo ta'ee namoota baay'ee bira ga'eera miidiyaadhaan karaa garaa garaa jechuudha. Sanatti gammadeetuun dhaabeera ta'eeti. Wanti sun akka dhaabu na taasisa ture satisfied na godheera waan ta'eef jechuudha. Garuu achirratti dhaabattee jennaan bor wanta biraatiin nama si eegu sana argachuu hin dandeessu. Uummati keenya immoo kitaaba duwwaa otoo hin taane karaa miidiyaas qaawwa qaba. Anamma yeroo hundumaa wanti yaadumaa inni iddoon galu tokkotti iddoon hojjedhu tokkotti qaawwan duuchuu danda'u jira yookiin immoo wantan ga'een taphachuu danda'u jira jedheeni kana nuuf gaafadhee hojjedhu. Amma karaa miidiyaa yoo dhufte qaawwi jira. Hojjechuudhaaf baay'ee ulfaataadha. Fila of maayikaa isaa turre amma hojii akka kanaa hojjechuuf mataan isaa waan salphaa miti. Wantoota baay'ee keessa dabartaniiti. Anamma jalqaba kana yaadee ture TVdhaan hojjechuudhaaf. Garuu deeggarsi hin jiru ati dandeettii ijoolleen keenya dandeettii dhabdeetu hin taane nama ishee deeggaruu dhabdeeti. Miidiyaa biraa irratti nagarra nama nagaa nam sirriitti nama gaafachuu hin dandeenyetu maqaan isaa ol ka'ee sooshaal miidiyaadhaan maaliin hojjetaa oola. Isa sana wantuma arginudha hojii kam keessatti qaawwaa fi dhiibbaa ijoollee keenya irra jiru jechuudha. Kanaafiyyuu wanti duuchuu danda'u maa inni dhee gaafan deemu waa'een TVdhaan hojjechuu kun
wanta yaadamne natti ta'e. Dhaabbati ispoonsara si godhu hin jiru. Ispoonsarri beekumsaani kan inni kanatti ispoonsara argattu malee beekamaadhaan isa jedhudha. Sababiin isaa daldala gatii ta'eef ati beekamtu sana waan irraa argatan hin qaban. Garuu namni kan inni gara beekamuutti dhufu namni kan inni gara uummata fuulduratti mul'achuutti kan inni dhufu beekumsa qabuun. Beekumsa kee ilaalee namni si deeggaru hin jiru. Wanti si mudatu sana. Kanaafiyyuu carraa kanaan Raamire TV wanta hin taane immoo hojjechuu hin barbaadu. Wanta gaarii hojjechuuf garuu ammayyuu deeggarsa na barbaachisa. Deeggarsa sana immoo argachuu waan hin dandeenyeef jedheen gara reediyootti deebi'e. Gaafa gara reediyootti dhufu foormaatii barame tokko qabadhee dhufuu hin barbaanne. Waayiloo tokko ijoolleen na bira jiran jiru, ijoolleen waa'ee miidiyaa kana beekan, ijoolleen na gorsan jiru. Isaan wajjin mari'adhee wantoota si duukaa deeman maayin. Nama gara caalamatuun kee nama gorsateeti namni gorsan irraa fudhatu jiru. Garuu moor yoo qooste qoosaa sana namni fudhachuu danda'a. Kanaafiyyuu bifa qoosaatiin barsiisaa uummata bira gahuu qabna jedheen yaadee baay'ee gaarii deemaa jira. Dhaabbattooti muraasis dhaabbattoonni gaggaariin na deeggaruudhaaf na cina dhaabbatanis jiru. Inni sun egaa amma nuyi barbaannu ta'uu baatus hin jalqabne egaa bashannanuma qofaa irratti hojjenna. Siyaasi amantiin wantooti uummata keenya adda adda qoqqoodan carraa arganne jennee wanti nuyi itti fayyadamnee uummata keenyatti miinu hin jiru. Garuu wanti nuyi hojjennu bashannana qofaa irratti xiyyeeffannee FM sana irratti hojjetaa jirra jechuudha. Hayyeegaa akka Orooliyaanaatti jechuun ammumayyuu gaafa natti haasoftu biyya keenya keessa hojii aartii hojjechuutiif haa ta'u barreeffamoota barreessuutiif daangaalee hedduu jira. Keessumaa Oromoorra. Galatoomi baay'ee. Keessumaa karaa qarshii ta'uu danda'a. Karaa gargaarsaa ta'uu danda'a. Namni si jabeessu jiraachuu dhibuu danda'a. Dabalataanis immoo namoota fuuldura keenya ilaalleerree baay'ee irraatii barannee isaan dhantiin jennu hedduun jiraachuu dhiisuu danda'u. Miidiyaa namoonni hin arganes jiru, namoota baadiyyaa qabna, namoota ciraasaa waa'ee miidiyaan beeknis qabna. Barreeffama barreessuuf namoonni barbaadan hedduun jiru. Garuu chaalenjii yookiinis immoo mudannoowwan akkasii hedduun immoo jiru. Maal gorsitaanii? Maal keessa darbuu danda'u? Maal godhanii haa yaadanii? Mudannoo kana akkamitti jijjiiruu danda'u? Gara humnaatti, gara sirriitti, gara hojiitti jijjiiruutiif jechuudha. Jalqaba kitaabuma argitee fi nan barreessa jechuun sirrii miti. Waan tokkotti nan amanan dubbisuu jalqabeenyaan namni barreessuu ni danda'a. Garuu ammam dubbisuun qaba, maal dubbisuun qaba inni jedhu murteessaadha. Calleedhaan hima gaazexaa gatii dubbiseef yookaan immoo achirraati kan inni qabu. Garuu amma fakkeenyaaf kitaaba bifa kanaan qindaa'e Amaariffaa wog jedhamu kanan barreessa jedhee yeroon yaadu kitaaban dubbisaa ture wogii qofaadha. Gaazexaa irratti mataasaa nan dubbisa yeroo koo amma wantooti garaagaraa dhufanii na dadhabsiisuu danda'u. Duraan yeroon dubbisu gaazexaa yeroon dubbisu mataasaa wagii qaba yoo ta'e gaazexaawwan ani hin barbaanne illee wagii isaarraa barbaadee dubbisee hin ba'a. Yoo asoosama barbaaddatee asoosamadha kanatti hordoftee dubbisuu qabdu. Kitaaba saayikooloojii barbaadda taanaan kitaaba saayikooloojii hordoftee dubbisuu qabda. Maaliif an saayikooloojiin barreessa jettee yaadda yoo ta'e garuu kitaaba hundumaa dubbisuu qabda. Kanatti irratti xiyyeeffachuu qabdu garuu gosa ofii kee barreessuu barbaaddu. Afaan Oromoodhaan wagiin hin jiru yeroo sana kana Amaariffaas haa ta'u kan Ingiliffaa amma naa danda'ametti nan dubbisa. Amaariffaa dubbisuu irratti rakkoo hin qabu. Hagam ba'eera jedhamee jennaan yeroo kana asin turreeyanii Finfinneen turre jechuudha. Iddoon jiruutii dhufeen bitee deebi'ee dubbisan ture. Sababiin isaa kitaaba akka sanaa barreeffamuu qaba jedhee gatiin yaaduuf jechuudha. Barreeffamee uummata bira gahuu qaba jedhee gatiin yaaduuf. Kanaafiyyuu jalqaba irratti dubbisuu qabu. Kitaaba filatanii dubbisuu qabu. Dubbisanii jennaan garuu namni isaan dhaabu tokkoyyuu hin jiru. Kitaabi koo kun gaarii dheedhee uummati faarsee jajee dubbateera. Kitaabi kun garuu anaaf baay'ee kitaaba maayinarii jechuun kitaaba gadi bu'aadha anaaf. Yeroon siin jedhu wanta ga'aa miti, kitaaba quubsaa miti. Sababiin isaa kaleessa yeroo wagiin hin barreeffamin jiru afaan Oromootiin odeessas jedhanii waamu anas irratti gatii waliin galleefidha. Garuu mata dureen kitaaba kanaatu hin barreeffamin dura anitu hin dhufin jechuudha. Namooti na fuuldura turan akkamittiin barreeffamanii yaadaa turan. An dhufeen barreesse namooti na caalan baay'een ba'uu danda'u. Wanti guddaan isa tisiidoo dubbattee carraa sana dhabuudha. Carraa sana argachuudhaaf garuu dubbisanii of qopheessuudha. Amma sooshaal miidiyaan jira. Sooshaal miidiyaa irratti gadhiisuudha barreeffamoota kee. Galatoom. Namoota akka isaan sheersii godhaniif karaa keessaa dhattee gaafatteetti ani ofii koo dhaqee namootan itti kennaa ture qaba. Yeroo isaan itti tolu ni maxxansu. Galeera miti? Kan ammoo tuffatanii dhiisan kanarra teenyee wal taajjabnu immoo jiru.
kan kaleessa si bira darban ani immoo kan anarra bira darbu jiru. Sababiin isaa harki dabaree wal dhiqaan sunis akkuma jirutti ta'e. Wal taajjabuudhaafis haa ta'u maaliifis erguu qabda namatti. Ergi yookiin siifa maxxansu yookiin ediit godhee siifa deebisu. Egalee carraan baay'ee guddaadha. Walaloodhaaf immoo baay'ee bal'aadha karaan isaa. Wagiin kun rakkoon isaa maa inni si bashannansiisu barreeffamni isaa dheeraadha. Siimoorii qabu. Baay'ee. Feesbuukii irratti. Siimoorii immoo namni tuqaan jiru Feesbuukii kanarratti. Eenyuyyuu. Amma dhalooti gara Feesbuukii irraa huba'ee Tiiktookii sakandii 30tti gatii dhufaa jiruuf inni sun egaa itti yaadamee parpazli akka nuti sammuun keenya wanta tokko irra dhaabatee ititee iyyaanneef wanta jarri nurratti taasisaa jiranidha. Isa sana gaamman beennaan sun hin beeku. Garuu isa sanarraatii ba'anii addatti wanta gochuu qaban ofii isaaniitiin. Amma yeroo hundumaa waan hundi fedhe yeroo nutti kennamu nyaatuma mataa isaa iyyuu namni beela'eef nyaachuu hin qabu. Inuma nutti kennuun fudhanna. Inuma nutti kennuun fudhanna. Quufni mataan isaa iyyuu nama ajjeesuu danda'a. Amma akka kanatti kan wantooti nutti kennamaa jiran. Akkati boqonnaan fudhannee akkati ni teetanii si godhu. Sooshaal miidiyaa keetti fayyadamneerra karaa nu miilees qaba. Feesbuukiin kun karaa gaariis itti fayyadamuu dandeenya. Ituma Feesbuukii teenya fayyadamnu Tiiktookii nutti fidanii Tiiktookiin ammam namoota fayyade qabaachuu danda'a. Garuu aginni ittiin dhaloota ajjeesaa jiru aga nama jettee dubbachuu hin dandeessu. Sababiin isaa namni duraa nama viidiyoo ilaala siin jenna miti. Viidiyoo daqiiqaa 5 namni ilaalu hin jiru. Sababiin isaa ofii wanta hin fayyadamne sitti ergu jarri. Sakandii 30tti waan tokko akkati yaadu. Waan si dhibu wanta ati sooshaal miidiyaa irratti fayyadamtu kun dhaqee mana kee keessatti aappan hin mul'ata sirratti. Sababiin isaa wantoota akkati nuffitu, wantoota akkati tasgabbooftee yaadne gatii si taasisuu fi wantoota sanarratti xiyyeeffannaa taasisaa. Wantoota akka odeessaa kan wantoota barreeffamoota dhedheeroo ta'an kan namoota dubbisanis gatii jiranii fi isaaniin immoo itti fayyadamaa deemuudhaan gara fuulduraatti bahuu danda'u. Kanaafiyyuu daangaawwan isaaniif kennameerra ofirratti yoo hojjetan of baasuu danda'udha. Ofii isaanii furmaata ofii ta'uu danda'u. Daangaa kamittiyyuu namante jechuudha. Hayyee guddaa galatoomii mee dhumarratti waa'ee kitaaba keetii nutti himteetta akkamitti akka isaan barreessuu danda'an nutti himteetta gara fuulduraatti. FM irraas ihimmi jechaartaa kitaaba irraas ihimmi irra jirra. Ittaannee maal irra jirra? Amma hojiiwwan garaagaraa hojjetaan jira. Egaa wantooti baay'een na qabaa jiru anumaan iyyuu. Garuu isaan sana ammas cabsee deemuudhaaf kanan yaadaa jiru. Namarratti of gatee hin deemu sababiin isaa yeroo namooti hiriyoonni yeroo isaan si ganan gatii jiruu fi isa sana ilaalaan deemuun. Sababiin isaa hiriyoota gaggaariis immoo faallaa sanaa gatiin qabuu fi amma hojii namooti gaggaariin dandeettii keetti amanan Orooliyaanaa utuu hin taane wanta Orooliyaanaa keessa jiru ilaalanii kan kabajatti laatan namooti gurguddoo ta'an jiru. Isaan sun baay'ee na deeggara namooti jiran gatii jiraniif amma hojii beeksisaa hojjechuu eegaleera. Boodarree egaa yeroo ta'e tokkorra wanti qabadhee dhufuu barbaada amma namni iddoon isii kennu jira. Iddoo sanarraa gadi bu'uun barbaachisaa miti. Sanarratti eeggachuudha. Yoo dhufuun hin dandeessu ta'e waanuma mul'achuudhaaf waan hin taaneen dhufuurra dhiisuma wayyee gatiin amanuuf wanta gaarii tokko gaayyoon sadarkaa sanarra ga'ee karaa TVdhaan waan addaa tokko ammas qabadhee dhufuudhaaf nan yaala garuu sagantaan raadiyoo sun hin dhaabatu. Wantoota abdii si kutachiisan wantooti nama biraas karaa garaagaraa jiraachuu danda'u garuu amma dhumaatti amma wanti humnaan olisitti natti dhufutti duraan kan hafe reediyoo sanaan itti fufna kitaaba immoo kitaaba biraa asoosama biraadhaan ta'ee innis egaa waan haaraa yoo ta'e kanaan dura afaan Oromoo keessa hin jiru jedhee yoon itti amana ta'e namooti na gorsan namooti na cira jiranis yoo itti amanan qabadhee kanan dhufuun ta'a garuu waanuma haaraa tokkoon qabadhee dhufa jechuudhaaf garuu hin dhufu yoo wanti sun nama daala uummata keenya moor ana caalaa immoo uummata anaan na beekuuf na jaallatu hin madaala yoo ta'e qabadheen dhufa. Hayyee baay'ee guddaa galatoomii nu kabajee dhufuu keetiif atis kabajoomii baay'ee galatoomii waan jechuu barbaadu ni dhumaan nagaan kottu si eegna. Waan guddaas waan haaraas qabadhuti kottu. Baay'ee galatoomaa isinis waan naaf eertaniif fayyaa ta'a ulfaadha. Galatooma.